Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa qabate isin biraan gahuu fi qophii isaa xumuree jira. Wajjin turuudhaan itti bohaaraan immoo affeerraa kenna. Akkasumas biiftuu Oroon keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ayyaanni qillee Itoophiyaa fi biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti kabajamee jira. Itoophiyaatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana qillee kabajanii kan oolan yoo ta'u, biyyoonni addunyaa kana ayyaana qillee kabajan eenyuunfaa akka ta'anis qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu lixa Oromiyaatti tarkaanfiin milishoota fi poolisoonni naannoo Oromiyaa tibbana humna finxaalessaa irratti fudhatan akka dhaabbatu ajajni darbuun dhagahamee jira. Poolisoota fi milishoonni naannoo Oromiyaa humna finxaalessaa irratti haleellaa raawwatan dhaabuudhaan duubatti akka deebi'an ajajaman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Gara biraatiin immoo loltoonni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti gocha sarbamiinsa mirga namaa haaraa fi akkasumas baay'ee hammaataa ta'ee fi gocha shororkeessummaa baay'ee hammaataa ta'e uummata irratti raawwataa jiru jedhamee jira. Gochi fokkisaa fi akkasumas sarbamiinsa mirga namaatii fi shororkeessummaa hamaan guutame kan dargaggoota lama irratti raawwatame qabannee jirra isin biraan kenna. Itaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa godinaalee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jiraa fi maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu ammeedha. Pirezidaantii Burkina Faso Ibrahim Traoré irratti yaaliin ajjeechaa taasifame fashaluun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Ayyaanni qillee Itoophiyaa fi akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti hordoftoota amantii kiristaanatiin kabajamee jira. Hordoftoota amantii kiristaanatiin ayyaanni qillee yookaan immoo gannaa guyyaa har'aa kabajamee kan oole yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun biyyoonni garaagaraa ayyaana kana kabajan immoo Eertiraa, Masrii, Raashiyaa, Sarbiyaa, Beelaaruus, Montenegro, Kazaakistaan, Israa'el, Bulgaariyaa, Maqdooniyaa, Joorjiyaa akkasumas Moldovaan kabajanii jiru. Ayyaanni qillee kun Itoophiyaa keessatti sirnoota garaagaraatiin kan kabajamu yoo ta'u, manneen amantaatti sirna kadhannaa raawwatuun akkasumas manneen amantaatiin alatti nyaata fi dhugaatii akkasumas sirnoota tapha garaagaraatiin kan kabajamudha. Taphoota ayyaana qillee irratti taphataman keessaa tokko tapha qillee yoo ta'u, gareedhaan ta'uudhaan yookaan immoo nama lama gidduutti ta'uudhaan taphni qillee ni taphatama. Akkasumas taphni qillee seera mataa isaa kan qabu yoo ta'u, mo'uu fi mo'atamuun kan jirudha. Mo'uu fi mo'atamuun kan murtaa'u galii irratti hundaa'uudhaan yookaan baay'ina galii irratti kan hundaa'u ta'a. Oduun itti aanu milishaa fi poolisii naannoo Oromiyaa lixa Oromiyaatti tibba kana tarkaanfii humna finxaalessaa irratti fudhataa ture akka dhaabu ajajni darbuun dhagahamee jira. Tibba kana poolisii fi milishaan naannoo Oromiyaa lixa Oromiyaatti humna finxaalessaa waggaa 6 olii fi dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa ture lubbuu hedduu galaafate qabeenya hedduu saame hedduu mancaase irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argataa turuu ibsaa ture. Tarkaanfii humnoonni kun qindoominaan humna finxaalessaa kana irratti fudhataniin injifannoon argame jechuudhaan gabaafamaa kan ture yoo ta'u, tarkaanfii humnoonni kun fudhataniin humni finxaalessaa hedduun hojiin ala ta'uu fi akkasumas iddoowwan isaan qabatan hedduurraa buqqifamanii turuun hawaasni nagaa arganne jechuudhaan gammachuu keessa kan seenee ture yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti ajajni kun gad darbuun immoo baay'ee kan gaddisiise ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Durumaayyuu humnoota kana kan qindeesse qaamuma mootummaa akka ta'e dubbatuudhaan qaamota kana balleessuun mootummaan fedhii kan hin qabne ta'uu fi kan kana duraa caalaa immoo humnoonni badii kun miidhaa guddaa uummata irratti dhaqqabsiisuu danda'an jechuudhaan sodaa qaban ibsanii jiru. Humna daangaa Oromiyaa cabsee seenuun qe'ee keenyatti dhufe lubbuu keenya galaafatu qabeenya keenya mancaasuu fi qabeenya keenya saamu mootummaan naannoo Oromiyaa nurraa eeguu fi nurraa ittisuu qaba jechuudhaan yaada kan kennan jiraattonni mootummaan faallaa kanaa ta'ee argamuun isaa immoo nu gaddisiisee jira jedhanii jiru. Tarkaanfiin fudhatamaa tures kan shiraati malee kan nu baraaruu fi fudhatamee miti jedhanii jiru. Naannoo Oromiyaatti gochi sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa fi akkasumas gochi shororkeessummaa hamaa fi haaraan gaggeeffamaa jira jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessanii jiru. Maqaa opereeshinii gaggeessuu jedhuun humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti bobbaafaman gocha sarbamiinsa mirga namaa hamaa fi akkasumas gocha shororkeessummaa hamaa haaraa ta'an uummata nagaa irratti raawwataa jira jechuudhaan
jiraattonni maddeen odeeffannoo garagaraatiif himanii jiru. Sarbamiinsi mirga namoomaa haaraa fi akkasumas gochi shororkeessummaa hamaan akkasumas haaraan naannoo Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garagaraatti odeeffannoo kennaniin himanii jiru. Loltoonni mootummaa godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ajjeechaa seeraan alaa yakka malee hidhuu fi dhabamsiisuu, reebicha garmalee, saamicha qabeenyaatii fi mancaatii qabeenya akka tooftaa sodaachisaatti fi doorsisaatitti fayyadamuun guutuu godinaalee Oromiyaa keessatti cimee itti fufuu jiraattonni himanii jiru. Loltoonni mootummaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti nama nagaa irratti gocha sarbamiinsa mirga namaa hamaa fi akkasumas gocha shororkeessummaa hamaa raawwatuudhaan viidiyoo waraabanii miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiisuudhaan waggaa 7 oliif uummata ittiin shororkeessuuf ittiin sodaachisuuf raawwataa turanii jiru. Haaluma barateen amajjii 5 2026 guyyaa tokko dura jechuudha. Viidiyoo gocha sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa ta'ee fi akkasumas gocha shororkeessummaa hamaa ta'e agarsiisu dargaggoota 2 harkaa fi luka duubatti hidhuudhaan mukatti rarraasan argisiisu miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiisanii ture. Kun immoo uummata akkaan akka dheekkamu taasisee jira. Gochi sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa fi akkasumas gocha shororkeessummaa hamaa agarsiisu kun kan raawwatame godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee Diidaa magaalaa Saddiiqatti yoo ta'u, dargaggoota 2 kan hojii daldala suuqiitiin jiraatan kan maqaan isaanii Ahmad Bulloo fi Tuujii Umar jedhaman irratti kan raawwatame yoo ta'u, loltoonni mootummaa dargaggoota kana hariiroo waraana bilisummaa Oromootiin qabdan jechuudhaan harkaa fi luka duubatti hidhuudhaan mukatti rarraasanii halkan guutuu tumaa erga bulanii booda yookaan immoo reebicha hamaa erga irratti raawwataa bulanii booda ganama gara magaalaa Roobeetti geessan jedhamee jira. Dargaggoonni gochi hamaa fi gadheen irratti raawwatame kunneen warra dalagatee jiraatu malee warra siyaasa keessa harka hin qabnee fi akka isaan jedhan waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo hin qabne ta'uu jiraattonni raganii jiru. Dargaggoonni gochi hamaan ilma namaa irratti raawwatamuu hin qabne irratti raawwatame kunneen yeroo ammaa kana haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni yaada kennaniin gochi dargaggoota kanneen irratti raawwatame gocha waraana mootummaa nagaa buusa jedhee mootummaan biyya keessa bobbaaseen raawwatamuu miti, gocha shiftalleen hin raawwannetu irratti raawwatame. Hanga har'aatti shiftalleen raawwatee kan hin arginitu ta'e jechuudhaan gocha raawwatame qeeqanii jiru. Loltoonni mootummaa gocha gadhee kana dargaggoota kanneen irratti raawwatuudhaan viidiyoo waraabanii miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiisuun itti yaadaniitii fi uummata ittiin sodaachisuuf ittiin shororkeessuuf kan raawwatan jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Dabaluunis jiraattonni gochi fokkisaa fi shororkeessummaan guutame guutuu Oromiyaa keessatti yookaan godinaalee Oromiyaa keessatti waggaa 7 raawwatamaa turee jira. Gochi kun immoo akka dargaggeessi gara bosonaatti galee hidhatu taasise malee akka mootummaa yaadetti kaayyoo mootummaa galmaan ga'uu hin dandeenye jechuudhaan yaada kennanii jiru. Mootummaan gocha shororkeessummaa akkanaa kana karoora godhatee uummata ittiin sodaachisuuf ittiin cabsuuf hojjetuun yeroon isaa dabree jira. Mootummaan kana raawwaturra nagaa biyyattii fiduu fi buusuuf yoo ka barbaadu taate gocha shororkeessaa namoota nagaa irratti raawwatuuf afaan qawwee filatuu caalaa akkoo jiru mariidhaan furuun isarraa eegama jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Bana haala adda ta'een waraanni bilisummaa Oromoo bara haaraa kana keessa guutuu Oromiyaa yookaan immoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhataa tureen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa galmeessa jedhee jira. Akkasumas har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Giddugalaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii har'a fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise, hedduu immoo booji'ee akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Yeroo itti aanutti guutuu isaa qabannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaati immoo mootummaan opereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yookaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee jira. Gara biraatiin tarkaanfii fudhataa jiraachuu kan beeksisu yoo ta'u, tarkaanfiin waraanni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti fudhataa jiru kan namoota nagaa irratti xiyyeeffate akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Tarkaanfii namoota nagaa irratti tibbana fudhatameenis uummanni yookaan hawaasni bal'aan dheekkamee jira. Arsii Bahaa Aanaa Roobee Diidaa magaalaa Saddiiqatti loltoonni mootummaa dargaggoota 2 badii tokko malee harka duubatti hidhu rarraasanii reebicha irratti raawwatuu fi dararaa garaagaraa irratti dhaqqabsiisuun dheekkama hamaa kaasee jira. Walumaa galatti guutuu godinaalee Oromiyaa keessatti loltoonni mootummaa sarbamiinsa mirga namaa hamaa fi akkasumas gocha shororkeessummaa hamaa raawwataa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraati
odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Gara biraatiin immoo qaamoleen garaagaraa gocha shororkeessummaa hamaa fi gocha sarbamiinsa mirga namaa hamaa naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru kana mootummaan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu ammeedha. Pirezidaantii Burkina Faso Ibrahim Traoré irratti yaaliin ajjeechaa taasifame fashaluu mootummaan biyyattii beeksisee jira. Ibrahim Traoré erga gara aangootti dhufe yeroo gabaabaa ta'us yaaliin ajjeechaa irra deddeebi'uun yeroo garaagaraatti irratti taasifamee jira. Kaapiteen Ibrahim Traoré ajjeesuudhaaf karoora cimaa fi walxaxaa kan qopheesse qondaala waraana duraanii Leetinaal Koloneel Paul Henry Damiba nama jedhamuun akka ta'es beekamee jira. Yaalii ajjeechaa kana mootummaan Burkina Faso tajaajila tika biyyattii dursee odeeffannoo argachuu irraa kan ka'e yaalicha fashaleessuu beeksisee jira. Israa'el qondaala ishii gara Somaalilaand ergu Soomaaliyaan balaaleffattee jirti. Tibba dabre Israa'el Somaalilaandiif beekamtii abbaa biyyummaa kenne jechuudhaan ibsa baasuun isii ni yaadatama. Israa'el beekamtii abbaa biyyummaa Somaalilaandiif kenne jechuu kana immoo dhaabbileen idil addunyaatti fi biyyoonni addunyaa hedduun dura dhaabbatanii turan. Dhimma kanarrattis manni marii nageenya biyyoota gamtoomanii walgahii taa'ee ture. Walgahii taa'een dhimmicha kufaa taasisee ture. Gamtaan Afrikaallee beekamtii abbaa biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kennite kana mormee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kanatti dhimmicha irratti mari'atuuf kora waamee jira. Yeroo gamtaan Afrikaa dhimmicha irratti mari'atuuf kora waametti qondaalli Israa'el Somaalilaanditti argamanii jiru. Yeroo kanatti ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Sa'aar magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeessatti daawwannaa taasisee jira. Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Israa'el Somaalilaanditti taasise kana Soomaaliyaan balaaleffattee jirti. Ibsa balaaleffannallee baasuudhaan gochi kun birmadummaa tokkummaa fi akkasumas walabummaa daangaa Soomaaliyaa kan cabse jettee jirti. Itti dabaluunis ibsi kun Hargeessan qaama Soomaaliyaati kan jedhu akkasumas beekamtii mootummaa federaalaa Soomaaliyaatiin ala yookaan malee daangaa Soomaaliyaatti seenuun karaa kamiinuu fudhatama hin qabu jedhee jira. Akkasumas gochi akkasii chaartara UN faana kan hin deemne heera gamtaa Afrikaa kan faallessuu fi seera birmadummaa biyyaa kan cabsu jechuudhaan mormii qabu ibsee jira. Oduun itti aanu qaala'insa jireenyaatiin wal qabate Iraanitti hiriirri mormii dho'e itti fufee jira. Har'a guyyaa kurnaffaa lakkoofsisee jira. Guyyaa kurnaffaa lakkoofsisee kanatti lubbuun namoota hedduu badee jira. Hiriirri mormii kun garee lamatti wal baasuun yeroo ammaa kana kallattii lamaan gaggeeffamaa jira. Kun kan mootummaa irratti mormii gaggeessu yoo ta'u gama kaaniin immoo deeggarsa mootummaa taasisuudhaan warroota mormii gaggeessaniif irratti mormii warroota gaggeessaa jiranidha. Haaluma kanaan hawaasni Iraan kumaatamaan lakkaa'aman Isfahan keessatti walitti qabamuun Rippaabilika Islaamummaatiif deeggarsa agarsiisuun gama biraatiin immoo warra mormii gaggeessanii balaaleffatanii jiru. Mormiin magaalota biyyattii hedduu keessatti itti fufee har'a guyyaa kurnaffaaf itti oolee jira. Mormii hanga har'aa gaggeeffameen namoonni 36 ajjeefaman jedhamee jira. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu tokko hiriira mormii Iraan guyyaa kurnaffaa gaggeeffame keessatti namoonni 36 ajjeefaman jechuudhaan ibsee jira. Itti dabaluunis namoota ajjeefaman keessaa 34 namoota nagaa ta'an, namoonni 2 immoo namoota hidhannoo qaban waliin kan hariiroo qabu jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbanni Human Rights kun itti dabaluunis akka jedhetti namoota 60 ol ta'an irratti miidhaan dhaqqabee jira. Namoonni 2067 kan ta'an immoo to'annaa jala oolan jedhee jira. Gara aangaa'ota Iraan immoo namoonni ajjeefamanis ta'ee namoonni hidhaman yookaan to'ataman meeqa akka ta'e ifa wanti ta'e hin jiru. Walumaa galatti Iraan keessatti qaala'insa jireenyaatiin wal qabate magaalota Iraan qabdu gurguddoo 31 keessaa 27 keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jiraachuun beekamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariis Hogganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii keenna hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.